tapha tokko laalaa mallee bakka gahan warra kudhanii shan jedhan. Speech challenge isa biraa jalqabee jiraata. Kino ana bira amma jalqaba. Amma jalqaba speech challenge. Speech challenge amma jalqabee. Amma jalqabee sorry Tico, thank you. Thank you. Speech challenge kana fayyadama please. Born to thank you. Yeah, Tico. Thank you. Speech challenge kana jala deemame. General ko galatom. Speech challenge kana irra mo'adha. Amiin abbaa baabura. Speech challenge kana fayyadama amma secondii dhumaatan irra jala fagaadha. Secondii dhumaatan. Dhufan isin faana. Oh, Dr. Muzayyano, thank you. Galatoma wallah hundi keessanu. Tapha lamaan kana mo'anne jiran. Oromo maal takkaa mo'atamtanii beektaniire. Oromo ummata arja jabaadha ka isin harkaan galin namichi kun. Isin harkaan galin galatoma general ko galatom. Abdul Karimo galatom tapha itti aanu eeggadhallee asii eega. Humna isaa laalaa deema amma dhufe garuu isin jala jira. Bintiiqii taphni kun tapha adda baasu. Tapha kan inni nama hoyannaani. Dhumatte. Shireen, everyone, show team. Allahu Akbar. Allah is the greatest. Show team is the best. Let's go together. Allahu Akbar. Show team is the best. Allahu Akbar. Brother, what do you say about my team? Show team. Oh, even you have 5 million people, still we don't have big difference. We are like Show the team same. is the best. Show team is the best. Show team is the best. Allahu Akbar. Allah is the greatest, brother. Alhamdulillah. This is not much. 700 coins. Allahu Akbar. Allah is the greatest. Allah is the greatest. I want to say thanks to everyone, my show team, Naz, Habib, Abu Imam, Ella, Jasmine, Razak, Muhammad, Shireen, everyone, show team, I love you all for the sake of Allah. I really appreciate your support, everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala give you barakah. Everyone who has been keeping double tapping, sharing live stream, gifting, and being here with me. Akkana onne isin dhukkutu isin arguni an mo'atame fi irrifattaane. Yaasin kiyya galatom wallahi. Hundi keessanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Karim zero waan inni na godhu nagarre. Eega namichi taphni cancel ta'ee leencana gadhiisa. Bono, inni lebar timing eeggateeti ka darbe beeyta timingidha. Bar jala isa Wayu balleessitee bar kamaayii kanan mo'ata ture. isa darbatu ta'uu bar jala baatani. Bar taphni speech challenge qabu speech challenge fayyadamtanii fi No timingii kanarratti lammaffaa hin moota laalsila lammaffaa hin moota ture inji timing eeggatee darbe. Bayyana ajjirne tola fama addanama baafti yagasuma dubbiin onni galatama hundi galatalla yaasin kiyya galatama. Waalaikum salam abdi. Saasaatiin harkinu dhukkube. Waan qabu. Galatama samii galatama tilme. Waan godhu laalle waan qabu keessaa beeyneetiin lakkaataallee hin beeynu. Waan qabu jallatiin galatama. ni dabu. Haala gootan. Akkuma TikTokii keessa nuu katabeetu tanaa tanuma nuu katabamee jira. General Ki Abdul Karim Yaasin Abdul keessan. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akka dhaadannee nan qannee gaa Usmaanii kiyya maal goona wallahi billahi mokoraadha inni ganamarraa Profeesar Kuno ganamarraa kaardi cirraash moonna gochuu dide akkaawwantii ka duraanii gonkumaa na didee yubeeta silaa isa keessaan qabatu mo'atu ture
Wallahi. Account indi derbu si barreesse ture bari laalle malee ati. Wallahi akka malee jaamiyan general wallahi hedduu sheekni ana bira jiranii anatti waliin oola waa baay'ee isaanonni jira. Hedduu biizan yeroo ayyuu hin qabu. Amma hanqinni beeksisaallee jira tapha kiyya. Ammootu oomamara jira alhamdulillah. Ustaz ada tapha beellamaati sanuu. Wala takkatti usmi Ya Allah, bakkan makanan kita wa'ii seera malee tapha beellamaatiif seenee. Maal baasii tokko dura. Baasii Oromoon komatina sinuma balleessaa qaba. maal balleessa? Maal qaba Kun tokko eebbannoo amma madhagaa jira. ji'a sadii bar haga wanni kun himamu. Wallahi anadda dhagaye. Ji'a sadii illee hin deemne ji'a sadii illee miti. haa ta'u malee hanqinni Beeksisni garuu ji'a ga'e. Beeksisni ji'a ga'ee jira. Ana immoo achi dura inni taphatama jira malee takka beeksisa. Kanatti intardaarraa miti bar. keessaa namatti nimna jira. Tapha lammaffaa sammaa Ani himee jira dhugaa. Kooroo dhugaa dubbachuudhaaf aduma gabaabaa wayii kennadhee bu'anii ani dhugaa dubbachuudhaaf wanni hunduu dura achi beekaniitumaan gara taphaatti galanii moo'atamuu fi moo'achuun carraadha. Kun uummallee guddaa waan nama gaddisiisullee miti. Bakka keessaan namatti himuu dhabuu sanitti saayinsii geemii kana nama eebaluttillee himadhe maachii dhallee bari himatanii namni mana irraa hafa beektaa. bakka san xiqqoo isii ufuma laalleerrallee dhugaa dubbachuudhaaf nuti amma bakka kanatti nama miliyoona hordoftoota miliyoona 5 qabu wajjin akkaawuntii 80 qabannee hagana deemuun iyyuu baay'ee isin galateeffadha. Ijoolleen aarsaa guddaa godhaa turtanii baay'ee galatooma ulfaadha. Wallahi hedduu isin dinqisiifadha. Mokkortanii haganamaatti tapha gidduutti taphatame san dogoggoree tasaa Oroon baasee malee osoo baasuu baatee mucaan leencarra darbee jira waan ta'eef moo'anna ture. Yaa'u moo'atamuun carraadha. Hundaafuu garuu waa baay'ee taajjabne mammaa kan fixeera Oroon ayyaana mana ajjeemne tolaafama addaan namaa baafti. Salphaadha wanni hunduu. Galatooma uummata Oromoo baay'ee isin jaalladha, hedduu isin kabajaa. Warri sappoortii gootanillee warri yaadaan mataan isin dhukkubee akka kenna ol kaatanii dhaabbattanillee hundinuu galatooma. Galatooma hundi keessanuu jennee waan dubbiin gabaabtu tagala. Galatooma jechuun dubbii gabaabtu war isin jaallatamu ta keessan. Warraan beetinirra jaalladhaa iyyuu akkam jenna. Laki amma waa balleessitanii bar. Amma guyyaa takka maa sirbarra nu buusne silaa akka leencifnee dhufe. Sirfinullee namallee arrabsinu leencummaan keessaa. Wallahi maal godhan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli haali. Aganuma namni abara kan fadu. Ublaalle wallahi galatooma ummata kiyya Taa'anii maamii bakka jiru naala Oromoo. Rabbi sodaadha namni Oromummaan takkattiidha bifa hin qabdu garaagarummaa hin qabdu. Taaftaabiin gaafa gee tapha beellama abbaan fedhe moo'atamee dhiisee taaftaabiin namaa miliyoona wayi gala. Har'an tana garuu namni kun an akka mataa kiyyaatitti ifaajimmaan inni ustaazotatti ifaajimmaan inni karaa diinii kanarraa waa hunda gorsinna asirraa isin gorsu sila isinni dhagahamuu qaba. Haa ta'u garuu warri dhuftaniitiin dandeettaa kana akka kennaa kun kufuu qabaa dhiisu kufuu qabaa beektaa amma Oromoon nu balfeetti waan Oromootti ena tuli. Akka kennaa kun kufuu qaba bas. Kufuu qabaa. Takkanaa silaa TikTok irraa galaa. Mataa akka gara galchuu akka kennaa kana mataa akka gara galchuu qabanii. Alaa kulli haali rabbi kayyaa godhu Usmaan kiyya bakka jabaadhu sitti hin dhagahamini. Inshallah marra taani warra soddaa waliin taphattee achitti garafna.
Lapa. Abbo. Ufuma taanee jira na barullee ufuma taanan sam. Akkana abbo gabaabdu tuttu. Mee mallee taatu fi mallee taatu godhaafi. Abdul Karimo. Tiger kana. Harkaan taa'ee deemte. Kan gantaa na sinje. Abdul Karim kuka si jalan negara foto komi ini. Wai sare mana nyate. Wai sare asitti osoo namoota tan dhokattee hafteeti. Uummata kiyya. Kanaaf ijaara. Gadda gaafa isin walga'ii jirtan san baankii narra hidhan. Gadda gaafa isin gaafa sheekaa gaafa daawwaa jirtan. Gaafa daawwaa sani. Gaafa san narra hidhame. Sanammoo iyyuu na jalaa baatanii anillee xiqqoo biisii jira. Galatooma humni keessa kule jiru. Warra gabaa tiktokii kana waliin homaa hin qabnu jecha nuti ummatuma nagaa waliin jiraanna turallee ummata nagaa kiyya nagaa keessa nagaa isin jaaladha yeroo maraa. Ummanni nagaa irra nu jaalatta yeroo maraa nagaa keessa waliin haa jiraannu inshallah. Badini. Inshallah. Maal jenna karaa nagaa. Namichi akka folowara qabuuf giiftaran qabu iyyuudha. Oma xixiqqoo kennan. Hin qabu. Anuma inillee anaan garaagarummaa anaan garaagarummaa hin qabu. Alawwala osoo isin hin seenin isa bira turee bara achitti mokkoree dadhabee na fidee bakka. Maaliif dhaga'ama Hamzaan soddaa kennaallee barnurraa fi abboo jedha itti mannee jiran. Kunoo dhagaya. Abboo Hamzaa nama ho'attanii warra Ijiptii. Ora Egypt. Amadu ayo halatini kada taru tanasi kada namal jannati. Madda mana raftan jidagi. Narraftani namo yatani kuno daga magan kun keessa namami oro. Ustaz tokko baadu bachu nama meeqa waan darbu baannu salaataa taari mamile Kamboya rugal lalte waraabachuu dhufte zabar abba abdi falle itti maddeeran jida kuno ila kuno as jala jira hada gahu. Gaafa abba abdi ana jawwaala na laata balaashee dhugaa ustaaza dhugaa sinima wallahi ana wannaa tokkotti naqe. Namo yatan kuno dhagayaa kuno. Akkati ustaaza xiqqoo hajaa illee qabaadoo keessaan na dubbistanis laa bareeda. Na dubbisi gaati nama hajaa nama dubbisa. Qe'ee jechuun ni barreessee bara salaamallee isin gaafatee na jalaan qabne na fakkaata inshallah lakkoofsa keessan argachuu hin dandeenye. Namni an jalaan qabne tokko illee hin jiru. Lakkoofsa keessan odoo naa kennitanii waasaappiidhaan isin dubbisuudhaaf. Naa barreesse dura na dubbisa. Eshi. Abbaa abdii fa'a lageettanii amma Hamzaan fa'aatiillee